Akkam jirtu faamilii nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatanii sabskiraayibii sheer laayik gochuudhanii eegalaa isin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuudhanii viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabadha jechaadha. Keessattuu immoo karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin akkuma jedhe karaa baankiitiin illee jechaadha. Keessattuu karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin fakkeenyaaf guyyaa irraa yoo ergattanii viidiyoo kiyya keessa baruun danda'ama jechuudha. Keessattuu warroonni gara biyya keenyatti maallaqa keessanii ergattanii karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha daldalaa isin ergu sanaan irra hin dabalee moo hin qanase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessa argachuun hin danda'ama jechuudha. Akkuma jedhe immoo viidiyoon koo gabaabadha. Yoo akkam baay'ate daqiiqaa 9 jechuudha. Sarraan kana fi daqiiqaa 8 jechuudha. Xiqqoodha daqiiqaa xiqqoodha jechuudha. Yeroo baay'ee namatti hin fudhatu jechuudha fanii jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa irraa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin qabadhee dhufee guyyaa kaleechaa baankii Dashan ture jechuudha. Baankii Dashaniin naannoo biyyoota 5 qabadhee dhufee guyyaa irraa immoo baankii Qajaree tanan baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Baankota Qajareen qabadhee dhufe baankonni maaliif wal fakkaata miti jechuudha. Baankonni hundumtuu fakkeenyaaf kan baankii Awwaash, baankii daldala Itoophiyaa, baankii Dashan, baankii Siinqee, baankii Gadaa hundumtuu jijjiirannaa yookaan sharafannaan isaanii garaa jechuudha. Garuu kan waliigala jechuudha beekamaan baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Baankii daldala Itoophiyaa baankota akka Itoophiyaatti jechuudha. Kanarraan kanaaf baankiin Awwaash, baankii Dashan, baankii Oromiyaa, hojii gamtaa Oromiyaa isaan kan Oromiyaa keessatti jechuudha. Garuu baankii guddaa waliigala baankii daldala Itoophiyaa yookaan Nigdi baankiidha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee isin kanarraan kan hafe warroonni karaa biyya keenya jechuudha karaa baankota Oromiyaa keessa jiran ergattanillee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu salphumatti karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii argachuu hin dandeessu. Karaa baankiitiin illee akkuma jedhe guyyaa irraa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii salphumatti baruu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Koroonaa, Swiss baankii fi kan kana fakkaata salphumatti biyyoota 20 hamma biyyoota muraasan maqaa waamee malee jechaadha. Karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin immoo akkuma jedhe biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii fi Yuuroodha jechaadha. Akkuma beekamu jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyoota 5 kanan qabadee dhufa waan ta'eef jechuudha. Biyyoota jaallee hin qabadee dhufa, biyyoota 7 hin qabadee dhufa. Garuu guyyaarraa biyyoota 5 qofaa jechuudha. Hamma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a. Guyyaarraa akkasuma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Akkuma beekamu guyyaarraa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin dabalee jira. Guyyaa kaleecharraa dabalee jira jechuudha. Biyyoon hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Birrii Paakistaanii fi birrii Yemen irraan kan hafe dabalanii jiru jechuudha. Amma Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 82 fi saantiiba 56 jechuudha. Ameerikaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 58 fi saantiiba 55. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 28 fi saantiiba 63. Awustiraaliyaa doolaariin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 100 fi birrii 26 fi saantiiba 11. Kan itti aanu Oomaan riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 74 fi saantiiba 68. Kan itti aanu Duubaay dirhamiin karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 49 fi saantiiba 70. Akkasuma Duubaa dirhamiin karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Birrii 45 fi saantiiba 99. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 48 fi saantiiba 62 jechuudha. Birriin Saawudii fi birriin Duubaay garaagarummaa birrii tokkooti jechuudha. Karaa baankiitiin illee ta'e karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii tokko wal caalu jechuudha. Guyyaarraa jechuudha. Akkuma jedhe birrii Saawudii tokko birrii 48 fi saantiiba 62 jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe guyyaarraa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birrii 44 fi saantiiba 08. Kan itti aanu Kuweet dinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 500 fi birrii 89 fi saantiiba 99. Baareen dinaarri karaa Itoo Bilaak Maarkeettiin birrii 400 fi birrii 84 fi saantiiba 14.
Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yoowwaaniin karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 26 fi saantiba 88. Kan itti aanu Joordaanii. Joordaan diinaarri karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 200 fi birii 57 fi saantiba 45. Paawundi Sterlingiin karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 200 fi birii 43 fi saantiba 80. Akkasuma immoo paawundi Sterlingiin karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Birii 200 fi birii 10 fi saantiba 40. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 200 fi birii 8 fi saantiba 44. Akkasuma immoo Yuuroon karaa baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin jechaadha. Akkuma dura dubbadhee birii 100 fi birii 85 fi saantiba 45. Kan itti aanu Koronaadha. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 18 fi saantiba 82. Isuus biraankiin karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 200 fi birii 26 fi saantiba 87. Kan itti aanu Turkii liireedha. Turkii liireen karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 3 fi saantiba 90. Ijipshaan paawundii yookaan birii Ijiptii tokko karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 3 fi saantiba 71. Yemen rihaalli karaa itoo bilaak maarkeetii 0 saantiba 76. Kan itti aanu Israa'el. Israa'el shekeliin karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 60 fi saantiba 92. Hindii ruupiin karaa itoo bilaak maarkeetiin birii 1 saantiba 91. Kan itti aanu Paakistaan. Paakistaan ruupiin karaa itoo bilaak maarkeetiin 0 saantiba 65 sharafachaa oolanii yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itoo bilaak maarkeetiin biyyoonni 20 kana fakkaatu. Akkasuma karaa baankii akkuma jedhe immoo guyyaarra baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa karaa itoo bilaak maarkeetiin akkuma jedhe guyyaa har'a dabaleetu jira jechuudha. Dabalanii jiru biyyoonni dabalaniitu jiru jechuudha. Egaa kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan fakkeenyaaf biriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni mana madaa jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen jechaadha. Biriin biyya Libneenii paawundii jedhama. Paawundiin biyya Libneenii yookaan Beerutii xiqqoodha jechuudha. Akka birii Yemen akka birii Paakistaanii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Salphumatti saantiba wayiiti jechuudha. Birii Itoophiyaati gadi jechuudha. Birii Itoophiyaatu birii biyya Beerut yookaan Libneenii caalaa jechuudha. Isin kanaafuu birii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Libneen jechaadha yookaan Beerut jechaadha. Isinillee doolaariidha jechuudha. Doolaariin immoo hedduutu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Ayaan maqaa isaanii dheen doolaariin hedduutu jira jechuudha. Doolaariin hedduutu jira. Paawundiin illee akkasuma hedduutu jiru jechuudha. Kanaafuu isin doolaarota keessaa Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii Ameerikaa doolaariidha jechaadha kan keessan. Fakkeenyaaf guyyaarraa karaa itoo bilaak maarkeetii yoo ergattanii birii 100 fi birii 82 fi saantiba 56 jechuudha. Akkuma dura dubbadhee jechuudha. Maaliif Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa kana ta'a karaa itoo bilaak maarkeetii waan ta'eef jechaadha. Yoo immoo karaa baankiitii yoo ergattan akkuma jedhee guyyaarraa baankii hojii gamtaa Oromiyaatii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Libneen jirtanii jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa karaa baankii akkuma jedhe baankii hojii gamtaa Oromiyaatiin birii 100 fi birii 58 fi saantiba 55 jechuudha. Isuman dura dubbadhee jechuudha. Salphumatti kana ta'a malee birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanaa miti jechuudha. Beerut yookaan Libneen illee paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jecha asirratti biriin Joordaanii doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Diinaarri Joordaanii Ameerikaa doolaarii hin caala. Haa ta'u iyyuu malee waliigaltee daldaltoota biyya sanaa biyya keenya irratti waliigalan Ameerikaa doolaariidha malee birii biyya sanaa miti jechaadha. Gabaabumatti isin Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan saabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon karaa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura.